Qayyabannaan keenya kan guyyaa irraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 duun jalqabeen boqonnaa 3 yeroo xumurru yaada namatti tolu tokko kan dubbifnee xumurretu jira. Lakkoofsa 34 irraa akkana jedha. Inni Waaqayyo erga dubbeedhuma Waaqayyoo dubbataa. Waaqayyo Hafuuricha maal malee kenna hoo jedha. Waaqayyo Hafuuricha safara malee kenna hoo. Abbaan ilma isaan jaallataa waan hundumaa harka ilma isaatti harka isaatti kennuudhaaf harka isaatti maal godheera jedha. Kenneera jedha. Amma nuuf burqaa hafuura ofii safara malee kan nu kennu eenyu jechuudha. Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Sababni isaa abbaan eenyu kenne jenneera. Ilma isaati kennee jenneera. Safara malee ilma isaati kennee jenneera. Amma immoo ilmi isaa safara malee akka nuu kennu boqonnaa keessatti isa kana ilaalleetiin jenna jechuudha. Waaqayyo Hafuurichi safara malee kennu eenyu ilma isaati. Ilmi isaa mootu eenyuuf kenna. Nuuf akka inni kenneetiin jedhu ilaalleetiin jenna. Boqonnaa keessatti dhimma kana ilaalla jechuudha. 36 irraa namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Namni eenyutti amanu? Namni ilma Waaqayyootti amanu. Sababni isaa ergaa Yohaannis 1:11 irra maal jedha? Waaqayyo jireenya bara baraa nuu kenne jireenyi kunillee nu keessatti argama jedha. Jireenyi inni nuu kenne kun eessatti argama? Ilma isaa keessatti argama jedha. Kanaaf ilma isaa keessatti argama. Namni ilma isaa qabu maal qaba jechuudha? Kanaaf jireenya bara baraa qaba jechuudha. Karaa biraatiin haadha immoo kalaallu hafuura qulqulluu yookaan ammootu hafuuricha safara malee kan kenne Waaqayyo eenyu kenne ilma isaatii kenne. Ilmi isaa immoo akkamitti akka safara malee nuuf kennu boqonnaa 4 keessatti kan ilaalla jechuudha. Kanaaf namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu jedha. Ilma Waaqayyootiif kan maal hin taane kan hin abboomamne. Abbaa Kiristoos eenyu abboomame jechuudha. Abbaa isaatiif abboomame jechuudha. Anummaa ajjeese jechuudha. Anummaa gad deebise jechuudha. Nullee ilma Waaqayyootiif abboomamuu qabna jechuun yaadni Kiristoos keessa ture kun eenyu haa ta'u isin keessallee maal haa ta'u jedhu jaan gulluun. Isin keessas haa jiraatu jedha. Eenyummaa ofii gad deebisuun gad deebinee ammootu ol qabamuun jechuudha. Kiristoos of gad deebisee ol qabame jechuudha. Eenyuun abbaa isaati. Baay'ee namatti tola. Kanaaf abboomame. Dheekkamsa Waaqayyootu isarraa hafa malee. Waaqayyo kan ilma Waaqayyootiif kan hin abboomamne garuu maal qaba jedha? Nu eenyuuf abboomamuu qabna? Ilma Waaqayyootiif abboomamuu qabna jechuudha. Garuu ilma Waaqayyootiif kan hin abboomamne jireenya maal hin godhu? Hin argatu. Nu ilma Waaqayyootti amanuu jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Isaaf abboomamuu jechuudha. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba erga jedhee ka'een biratti namni ilma Waaqayyootti hin amanne jireenya bara baraa hin qabu jechuudha. Mitiire? Yaa. Ittaanee kan jiru mootu ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu yoo jedhe ilma Waaqayyootiif kan abboomamu maal qaba jechuudha? Jireenya qaba jechuudha. Kanaaf amantiin abboomamuu wajjin kan maal godheedha? Kan wal qabateedha. Kanaaf namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba jenneera. Faallaa kanaa mootu namni ilma Waaqayyootti hin amanne maal hin qabu jechuudha? Jireenya bara baraa hin qabu jechuudha. Ilma Waaqayyootti hin amanne kan jedhu kana isteeppi lammaffaa maal jedhee ilma Waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenyicha maal hin godhu? Hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu isarratti hafa malee jedha. Kanaaf amantiin abboomamuudhaan maal godheetiin jedhaa? Mul'ateetiin jedhaa. Kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Boqonnaa 41 irraa Yesuus yemmus Yohaannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuuphaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus maal godhe jedha? Yesuus hin bare jedha. Akka isaan maal godhan? Akka isaan cuuphaa ture Fariisonni dhaga'uu isaanii bare jedha. Akka isaan waan kana dhaga'an bare. Okay. Yeroo Yesuus cuuphe jedhu Yesuus ofii isaatii cuuphe jedhu hin taane eenyutu cuuphe jedha macaan ululuun. Sababni isaa 3:22 irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:22 irratti maal jedhaa? Kana booddee Yesuus bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqanii Yesuus bartoota isaa wajjiniin takkaa achi bubbulee hin cuuphas ture jedha. Hin cuupha ture wanti inni jedhuuf abbummaa waan inni fudhatee malee ka cuuphaa ture eenyu inni duuka butoota jechuudha. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedhaa? An bishaaniin isin cuuphaa inni dhufu sun ammoo maal isin cuupha jedheera? Hafuuraa fi ibiddaan isin cuupha jedheera. Kanaaf Kiristoos kan cuuphu hafuuraan cuupha malee
bishaaniin miti kan cuubu. Bishaaniin kan cuubaa ture eenyuuni nama jechuudha. Duuka butoota jechuudha. Addallee namoonni luballee haa ta'uti luboonni cuuphaa yeroo cuubani cuuphaa maali cuubu jechuudha obbola tokko. Cuuphaa bishaanii cuubu. Cuuphaa bishaanii cuubu. Cuuphaa hafuuraa kan cuubu eenyuuni Kiristoos Yesuusii jechuudha. Namni garuu bishaaniif hafuura irraa maal gochuu qaba jedha boqonnaa 3 irratti. Bishaaniif hafuura irraa dhalachuu qaba. Dhalachuu qaba jennee. Kanaaf harkaan uummata fuulduratti nama fuulduratti bishaaniin cuubamee isa wajjin du'aa ka'u mirkaneeffachuu danda'u qaba. Gaafa inni immoo dhugama cuubame. Gaafa cuuphaan isaa dhugaa ta'e. Bishaan jala waan lixeef miti. Namni waan jala galcheef miti. Yoo dhugama hiikaa cuuphaan qabu qabaatee namichi cuubame Kiristoos ammoo hafuura qulqulluudhaan cuubuudhaan maal godha jechuudha. Cuuphaa san mirkaneessa jechuudha. Mirkanaa'insi cuuphaa namoonni cuubanii kan inni mirkanaa'insa argachuu danda'u yoo Kiristoos hafuuraan maal godhe qofaadha. Yoo Kiristoos hafuuraan namicha maal godhe qofaadha. Cuubee qofaadha. Yoo hin taane bishaan dhiqatee ba'e kanaan garummaa hin qabu. Kanaaf innis hin cuubne jedhe. Tokko 26 irratti yaada 326 irra yaada jiru laalleera. Tole utuma ta'uyyuu lakkoofsa 2 irratti bartoota isaatu cuube malee Yesuus ofii isaatii maal hin goone hin cuubne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihuudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Mi'a asirratti waan keessa kootii natti dhagame tokko isinii kaasaa yaadaan na qabadha. Waan keessa kootii natti dhagame tokko isinii kaasaa yaadaan na qabadha. Yeroo achi dhaquuf immoo Samaariyaa keessa darbuu isarra ture jedha. Yeroo isa dhaqu. Yeroo Yihuudaadhaa ka'ee gara Galiilaa dhaqu eessa keessa darbuutu isarra ture jedha. Samaariyaa keessa darbuutu isarra ture jedha. Addanatti iddoo yaada keessa kootti natti dhagamaa ture tokko jira yeroo kutaa kana qo'atu. Yeroo tariitii obboloota keenya namoota isa fuulduratti gad dhiqqeessan, namoota isa kadhatan, namoota jireenya ofiitii isa barbaadan eebbisuudhaaf jedhu Waaqayyo karaa keenya darbu. Jireenya keenya keessatti tariitii qulqulloota lafa kanarratti isa wajjin walitti dhufeensa qaban. Ganamaaf galgala barbaachisaa dhadhaan isaan dhaqqabuudhaaf Waaqayyo karaa koof karaa keessan akka darbuu fi kadhata addaa godhachuutu nurra jira jechuudha. Yeroo achi dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isarra ture jedha. Isarra ture. Ammallee lafa kanarra obboloonni namoonni kadhataan gara isaatti iyyan jiru mun jiran. Namoonni balbala isaa dhadhaanii akka inni teessoo isaa irraa isaaniif ka'u dhimma isaanii gidduu akka galu namoonni godhan lafa kanarra jiru qulqulloonni isaaf adda ubbaasan jechuudha. Yeroo gara isaanii dhaquuf jedhuun nurratti akka darbu karaa keenya akka darbu obboloota koo kadhata addaa gochuutu irra jira. Yeroo nama bira dhaqu miti qofa kan oolu nuuf jedhee dhimma keenyaaf jedhee teessoo isaa irraan akka Isxifaanos jedhee ka'e kushii akka hin qabne. Garuu ammootu obboloota biraa eebbisuuf yeroo jedhusi nu bira karaa keenya akka darbu maal gochuu qabna jechuudha. Kadhachuu qabna. Kutaa biyya Samaariyaa keessa gara mandara Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kennetti maalidha jedha? Dhiyoodha. Lafa isa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kennetti dhiyoodha. Karaa kana darbee jechuudha Kiristoos. Boolli kun seenaa qaba. Karaa kana gaafa darbu waan achi darbuu qabeef achi darbuu barbaadeef qaba ture. Waa yoo godhu Kiristoos Waaqayyo yoo waa hojjete jireenya keenya keessatti waa sababa qaba jechuudha. Waa malee miti karaa san kan inni darbu. Tariitii seenaa jijjiiramutu jira waan ta'eef nama dhaqqabuu barbaadutu jira waan ta'eef karaa keenya dhufe. Tarii rakkinni sa'aatii 6 deemuun dubartittii hamminni maqaa baduun dubartittii sababaaf ta'e ta'uu danda'a. Adda eenyu wajji wal arguu barbaaddi? Adda fayyisaa ishee, isa seenaa ishee, ifa baasu wajjin wal arguuf deemti. Kanaaf karaa san dhufe Kiristoos inni jedhamu. Inni abdii Yihuudotaas Samaariyaas ta'e. Sababni isaa maal jedhee ture gassiqee takka takkaan booddee ilaalaa deemna. Dubbiin dhugaan samii irraa cite gara keenya yoo dhufuu barbaadu haala barbaada jechuudha. Kutaa biyya Samaariyaa keessa gara mandara Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kennetti dhiyoodha. Bishaan boollaa Yaaqoob achi ture. Yesuus karaa deemaa oole.
waan dadhabeef boolla bishaanichaa sana bukkee taa'e. Yeroon isaa sa'aatii 6 ture. Okay, asirratti waan biraa. Dubartittiitu Yesuusitti dhufe moo Yesuustu dubartittiitti dhufe? Dubbii baay'ee namatti toludha. Addanaa waan tokko argina obboloota koo. Nu fayyisuudhaaf karoorri haaraan hadha ba'u hin jiru. Karooruma barootaan dura ba'e keessa seenna obboloota koo. Karoora ana fayyisuudhaaf tibbeessoo fayyisuudhaaf jedhee wanti haaraan ba'e hin jiru. Namni tokko yoo amane isa fayyisuudhaaf jedhee karoorri haaraa humni ba'e hin jiru. Karooruma barootaan dura ba'e keessa maal ta'an obboloota koo? Keessa seenna. Innis hoolicha baroo uumama biyya lafaatii jalqabee maal ta'edha? Qalamedha. Hoolicha uumama biyya lafaatii qalame Kiristoos Yesuusiin maal taana jechuudha? Walitti makamna jechuudha. Walitti dhufna jechuudha. Karaan isheen irra deemtu, karaan isheen dhaqxu, Kiristoos akka ta'e dursee Kiristoos iddoo isheen dhaqxu qabateera. Har'allee lafa nu deemnu, iddoo nuti deemnu, odoo nu dhaqin Kiristoos dursee haa qabatu. Gaafa inni dursee qabate haalatu jijjiirama. Gaafa inni dursee qabate akka nu kaleessa beeddu. Tarii bishaanicha waraabbachuu duwwaadhaaf deemte isheen. Barteen isheen kanaan dura gootu dhattee bishaanicha maal gochuu qofadha? Waraabbattee galuu duwwaadha. Garuu har'a waan haaraatu ta'eera. Kiristoos dursee iddoo san maal godhe? Iddoo san qabate. Kanaaf adeemsi isheen kaleessa dheengadda deemtee fi kana booda deemtu tokko moo garagara? Garagara. Har'a uttee ishee lafa kaa'utu irra jira. Har'a cinni ishee bakkeetti ba'a. Sababni isaa dursee iddoo isheen dhaqxu eenyutu qabate waan ta'eef? Kiristoostu qabate waan ta'eef. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Bishaan Yesuus karaa adeemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'e. Yeroon isaas sa'aatii 6 ture. Dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhuftee yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kennii ittiin jedhe. Bishaan dhugaatii maal naa godhi jedheeni? Anaaf kennii ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa maal godhanii turan? Deemanii turan. Gara mandaraa nyaata bituudhaaf deemanii turan. Lakkoofsa 9 irratti dubartiin Samaariyaa attamitti ati Yihuudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa ittiin jette. Yihuudoonni warra Samaariyaa wajjin maal hin qaban? Qooda tokko hin sooratan. Qooda qaban. Tole, oduun nama ajaa'ibu Kiristoos gaafii nu gaafate gaaf jireenya keenya keessatti qulqulluu ta'e gaafii gaafate waan jijjiiruu barbaadetu jira jechuudha. Addaamii fi Hewwaniin maal jedheen? Addaam eessa jirtaa jedheen. Eessa jirta gaafa jedhuuni waa hojjechuu barbaade. Okay, Museedhaan gaafa ani hin deemu, ani hin danda'u, hin dubbadhu jedheen Museedhaan maal jedheen? Harka kee keessa maaltu jira jedheen? Maaltu harka kee keessa jira jedheen? Waan biraatii miti kan inni gaafate. Okay, namichi jaamaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 mootu gaafatu maal jedhama jaanni qulqulluun? Lafatti maal godhee jedhe? Dhoqqeessee ija namichaatti maal godhe jedhe? Dibe jedhe. Waan adda biraa waan fagoo ta'e miti kan inni barbaadu. Gaaf gara keenya dhufu. Gaafa gaafii gaafate maal gochuu barbaada jechuudha? Waa hojjechuu barbaada jechuudha. Namicha waggaa 38 bukkee galaanaa ciisee maal jedheen? Fayyuu barbaaddaa. Fayyuu barbaaddaa jedheen. Gaafa inni gaafii gaafate maaltu jijjiirama? Seenaatu jijjiirama. Dubartittiidhaan bishaan maal godhi jedheen? Na obaasi jedheen. Akkuma isheen gaafii gaafatte Yihuudaaf Samaariyaa gidduutti waan tokkotti hin sooratan. Har'a garuu Kiristoos gaafii wanti gaafate waan kana maal gochuu barbaadeet? Diiguu barbaadeet, jijjiiruu barbaadeet, cabsuu barbaadeet. Kanaaf jireenya keenya keessatti wantoonni gaafatamnu hedduun jiraachuu danda'u. Hedduun jiraachuu danda'u. Gaafilee yeroo yerootti gaafatamnutti waa gochuu barbaadeeti waan ta'eef jireenya keenyaan isatti dhiyaachuun wal'aansoo isa wajjin qabuun turree isa eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Okay. Yesuus deebisee kennaa Waaqayyootu beekte inni bishaan dhugaatii anaaf kennisiin jedhe kunis eenyu akka ta'e utuu hubatte silaasitu maal godha tureen? Silaasitu kadhata tureen. Kanaaf asitti kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos kennaa Waaqayyooti jedhee isheetti maaru eenyudha? Eenyudha kennaan Waaqayyoo? Kennaa Waaqayyootu beekte kan Kiristoos jedhaaru. Isuma mataa isaati.
Isuma mataa isaati. Kiristoos kennaa eenyuuti? Kennaa Waaqayyooti. Waaqayyo tokkocha ilma isaa hamma kennetti biyya lafaa maal godhe jenneera sadii keessatti. Boqonnaa sadii keessatti Waaqayyo tokkocha ilma isaa hamma kennetti biyya lafaa maal godhe jenneera. Jaallate jenneera. Kanaaf akkas jedheen kennaan sun eenyudha jedhaara Kiristoos jechuudha. Ana. Yesuus immoo deebisee kennaa Waaqayyo utuu maal goote jedheen utuu beekte. Inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka ta'e utuu hubattee jedheen. Kanaaf kennaa Waaqayyo eenyudha jedhaaraan Kiristoos. Ana. Ka bishaan dhugisiin jedhu kan ana utuu hubattee silaasitu isa maal godha jedheen. Silaasitu isa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu maal godha jedheen. Siif kennaa jedheen. Bishaan yeroo hundumaa maal ta'u jiraatu. Okay, gaafii dubartittiin gaafatteen dubbifne kana itti deebina kanatti. Dubartittiin kanarratti yaa gooftaa atoo waan ittiin budduqsitu hin qabdu boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree jette. Kiristoos wangeela ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 4:18 maal jedha? Hafuura ofii isaa irraa maal waan godheef jedha? Hafuura ofii isaa irraa maal waan godheef? Waan nuu kenneef. Nu isa keessa innis nu keessa akka jiru kana hubanna jedha. Bishaan jireenyaa inni deebi'ee nama dheebessine boolla keessaa waraabbamu duntaan eenyuun keessaa madda? Eenyuun keessaa madda? Yesuus Kiristoosiin keessaa madda. Inni kan dubbataaru kan boolla keessaa buddusan miti. Kan gadi hiixatanii kana godhan miti. Kan Kiristoositti amanuu qofaan Kiristoos irraa maal godhan ture? Argatan. Kanaaf gaafiin dubartittii dhugaa. Akka isheen beektutti boolla gadi fagoo kana keessa maal gochuutu jira? Waraabuutu barbaachisa. Meeshaa ittiin buddusan illee qabaachuutu barbaachisa. Akka Kiristoos jedhetti mootu bishaan isaan banne kana kennuudhaaf wanti buddustaniif wanti kana jedhanii hin barbaachisu. Macaafa qulqulluu irratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Teessoo Waaqayyoo fi teessoo hoolichaa jalaa bishaan jiraataan utuba'u maal godhe jedha? Nan arge jedha. Kanaaf bishaan iddoo aarsaa jalaa bahu. Bishaan iddoo aarsaa jalaa bahu. Inni Hisqeel boqonnaa meeqa irratti ibsa? 38 irratti 37 ibsa. Kanaaf mul'ata boqonnaa 22 tokko irraa maal jedha? Kana booddee ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kenna. Isa bishaan isaa akka cabbii adda teessoo Waaqayyoo fi hoolichaa biraa utuba'u maal godhe jedha? Anatti agarsiisa jedha. Bishaan kun immootu wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 38-39 irratti yoo achiin baane duubatti deebinee kanaan laallaa hafuura qulqulluutti akka fakkeeffamu keessaanuu lakkoofsa 39 irratti inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu dubbate jedha. Kanaaf inni kasheedhaan jedhaaru akka dheebonneef hafuura koo maal godhe jedhaaraan fudhadhu yaada koo qabaadhu. Kana booddee hin dheebottu. Hin dheebottuu in esseensi akka amma kophaa kan kee yeroo kophaa kan kee deemaatti baratti maal hin taatu? Dhokattee kophaan deemtu. Dhokattee yeroo namni naannoo bishaanii dhandhetti kophaa kee maal hin godhu? Hin dhattu. Otoo silaa akkas ta'ee maal taatana ture? Hin dheebotta. Yookaan ammoo namoota wajjin yeroo namni deemu. Amma kophaa kan kee kasi oofaaru maalidha jedheen? Daani'eennu Eeliyaasii yaadatti yoo ta'e erga waaqota Ba'aal qalsiise booddee ergaa takkatti Elzaabeetitti barreessee irratti hundaa'e maal ta'e? Baqate. Gaafa inni baqatu ergaan gara Eeliyaas dhufe ka'iitii maal godhe? Nyaadhu. Nyaadhu. Karaa dheeraa deemtaa nyaadhu jedhee. Sababni isaa dheebottee jirta waan ta'eef. Ammallee dubartittiidhaan deebitee maal hin taatu? Hin dheebottuudha ka jedhaaru. Bishaan kana narraa maal gochuu qabda? Dhuguu qabda. Yoo narraa dhugde deebitee hin dheebottu jedheen. Isheen immoo ammallee ijuma ofii beektuun maal goote waan Kiristoos jedhe kana madaalte. Addalee dubbii macaafa qulqulluu namoonni hiika sammuu mataa ofiitiin kan isaan hiikan namoota baay'eetu jira. Kiristoos wanti inni jedheeni kanarraa dhuge deebee maal hin ta'u? Hin dheebotu. Jennaan dubartittiin akkuma ofii barbaaddutti hiittee boolli illee gadi fagoodhaa maaliidhaan maal goota jetteen? Maaliidhaan budduqsitaa. Maaliidhaan budduqsitaa jetteen? Kana wanti isheen gaafattee fi hiikaa sammuu mataa ofiitiin waan tilmaamteetti. Waan Kiristoos jedhe san sammuu ofii irratti hundoofte maal goota? Hiika itti laatte. Dubbiin akkasitti miti inni kan itti laattamu. Hiikaa dubbii macaafa qulqulluudhaan maal godhama? Hiikama obboloota koo. Kanaafadha jechoota tokko hiikaa itti laachuu yeroo barbaanne kana jechuudha jennee ofii kennaa ittiin hin taane macaafa qulqulluu dhageeffachuun barbaachisaadha jechuudha.
baay'ee namatti tola. Lakkoofsa 12 irratti abbaan keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhuge. Abbaan keenya Yaaqoob abbaa keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhuge. Ijoollee isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne in caaltaa jette. Amma bishaani atiin kenna jedhaattu kun bishaan maali dhiyaatti? Bishaan bara baraati kan dheebonne akka dheebonne nama godhu eega ta'eeti. Ati eenyuun in caaltaa jetteen? Abbaa keenya Yaaqoobiin isa ofii isaatii dhuge, ijoollee isaa obaase, horiin isaas dhugan, dabarsee immoo boolla kana isa nuu kenne maal gootaadha jetteen? In caaltaa ati jetteen. Yaaqoob waa hedduu godheera. Tokkoffaa ofii isaatii dhugeera, horii isaa obaaseera, ijoollee isaa obaaseera. Achirraallee immoo hafee nuufillee maal godheera jetteen? Nuuf kenneera. Kana isan caaltaati jetteen. Yesuus immoo bishaan kana irra kan dhugu hundinuu deebi'ee maal ta'a? In dheebota. Deebi'een dheebota. Bishaan isaan kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan maal hin ta'u? Hin dheebotu. Amma dubbiin jirtu hin dheebotuu qofa miti. Mee tattaantee jirtu roga dubbifna. Hin dheebotu tokko kana. Lammaffaa bishaan inni aan kennuufiif jiru isa keessaa maal ta'a jedheen? Burqaa isa jireenya bara baraatiif burquun ta'oo ittiin jedhe. Waaw! Isa keessaa burqaa bishaan jireenya bara baraan burqu ta'a. Gaafii. Aniifisin bishaan kana Kiristoos Yesuusin irraa dhunneerraa. Kana jechuun inni kan jedhaaru gubbaa irratti kasaa laallee turre hafuura jireenyaa jechuudha. Isaaf nan kenna jedhaara. Bishaanitti kan fakkeeffame maal waan ta'eef? Hafuura qulqulluu waan ta'eef. Jireenya isa keessaa maddu waan ta'eef. Baay'ee namatti tola. Erga akkas ta'e, erga bishaan jireenyaa Kiristoosiin bira erga dhunne kaaniin booddee ofii keenya dheebochuu duwwaa oduu hin taane, dheebuu ba'uu qofa oduu hin taane, ofii keenya iyyuu maal taana jedhaara? Burqaa bishaan jireenya taanaadha ka jedhaara. Yookaan immoo taatuu yaa'an bishaan burqaa jireenya garaasaa keessa maal godha? Burqaa jedha. Tole nu namoota biraatiif burqaa bishaan jireenya ta'uu dandeenya jechuudha obboloota ko. Namoota biraatiif burqaa bishaan jireenya ta'uu dandeenya. Dubbiin Macaafa Qulqulluu akkas jedhaara. Bishaan inni aan kennuufis jiru isa keessaa burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burquun ta'oo jedhaara. Mee lakkoofsa 4 kanatti yaada obboloota ko ammallee irra deebi'ee itti yaadna. Bishaan isaan kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan maal hin ta'u? Hin dheebotu kun yaada jalqabaati. Bara baraan maal hin ta'u? Hin dheebotu. Bakka kun tuqaa jalqabaati. Hin dheebotu irra walii galleera. Hin dheebotu qofa miti dubbiin. Bishaan inni aan kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu maal godha? Hin ta'aa jedhee. Waaw! Ofiilleen dhugaa isa keessaallee deebi'ee maal ta'a? Burqaa ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63 irratti yoo biraan baanuun dubbifna. Dubbiin ani isin dubbadhu kuni jireenyas maalis jedhama Macaafa Qulqulluun? Dhugaadha. Jireenyas hafuuras jedha. Dhugaadha. An karaadha dhugaadha jireenyas jedha. Dubbii inni dubbatu dhugaadha. Dubbiin ani isin dubbadhu kun jireenyas hafuuras jedha. Hafuuras jedha. Kanaaf nutis dhugaa dubbii jireenyaa kana ofii keenya dhageenye namoota biraatti maal goona? Hin dubbanna jechuudha. Kanaaf nuti burqaa jireenyaa namoota ta'uu dandeenya? Eeyyee. Burqaa hafuuraa namoota ta'uu dandeenya? Eeyyee. Burqaa hafuuraa namaa taana jechuun burqaa dubbii jireenyaa nu keessaa maal godha jechuudha? Burqa jechuudha. Ofii keenya dhunnee jijjiiramuu danda'a. Kanaaf wangeelli humna qabaachuu kan danda'u obboloota koo yoo dhuguma ofii keenya nu jijjiiree nu keessatti maal qabaate qofaadha? Jireenya qabaate qofaadha. Yoo nu keessa jireenya gochuu hin dandeenye nama biraatiif jireenya ta'uu danda'a? Biqiltuun yeroo facaaftanii ka deebi'ee biqilu ija of keessa qabate qofa. Yoo ija of keessaa hin qabaanne yookaan ammoo ija biqiluuf keessaa hin qabaanne biqiltuun sun deebi'ee biqilee ija baay'ee godhachuu danda'a? Hin danda'u. Kanaaf obboloota koo har'a dubbiin guddaan nuti Kiristoosin irraa dhuguu qabna. Erga dhugnee kaaneen booddee mootuu burqaa ka ta'eetiin jedhe dubbiinsaa hafuurrisaa
nuufillee jireenya ta'e namoota biraafis illee maal gochuu qaba burquu qaba jechuudha. Levelee kanarraan bahuu qabna obboloota ko. Kanaaf Hosee boqonnaa Amos mee dhaqee yoo dubbisetu baay'ee gaariidha. Dubbii tokkoon keessa koo dhufe Milkiyaas or Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Mee iddoo tokko dhaqee dubbisa. Akkana jedha. Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Okay, 5:7 irraa akkana jedha. Ijoollee Yaaqoob keessaa warri hafan saba baay'ee gidduutti akka fixeensa Waaqayyo biraa dhufu akka tiifuu biqiltuu irratti roobus in ta'u. Nama hin abdatan ijoollee namaas maal hin godhan hin eeggatan. Kanaaf ijoolleen Yaaqoob haftuun saba baay'ee gidduutti akka maaliiti jedha akka tiifuuti akka bokkaati. Tiifuun bokkaan macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama? Hafuura qulqulluutti fakkeeffama. Kanaaf maddi hafuura qulqulluu maddi bokkaa ijoollee Waaqayyooti gaafa jedhu hafuura qulqulluu jechuun maal jechuudha? Akkasirra jedhaarutti ijoollee Yaaqoob keessaa warri hafan saba baay'ee gidduutti akka fixeensa Waaqayyo biraa maal ta'utu jedha dhufu akka tiifuu biqiltuu irratti roobuus hin ta'u jedha. Kana yaadannaa qabadha. Asirratti maal jedheera? Wangeela Yohaannis 4:14 irratti bishaan jireenya garaasaa keessa maal ta'a? Hin burqa. Hin madda jenneera. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo madda hafuuraa nama biraatiif ta'u jechuudha. Madda hafuuraa wanti jedheefi hafuura Waaqayyoo jechuun maal isaati? Dubbii isaati, jireenya isaati, jaalala isaati, araara isaati jechuudha. Kanaafidha hawwa baraa desire of age irratti yeroo dubbatu Holy Spirit is a breeze of spiritual life in the soul. Hafuura qulqulluu jechuun argalfii yookaan barbaafannaa jireenya lubbuu keessatti jedha. Hafuura Kiristoos of keessaa qabaachuu jechuun maal jechuudha jedha. Booddee tarii nu dubbiftu Amaariffaa biraa qabdu hawwa biraa baakasu. Okay, tole. Yeroo biraan dubbifanna. Yeroo biraallee kanaan durallee dubbifneera tariitii namoonni haaroftii yoo jiraatan jechaaf jedhe malee hafuura qulqulluu of keessaa qabaachuu jechuun maal jechuudha jedha. Jireenya Kiristoosii of keessaa qabaachuu. Kanaaf jireenya kanatu nama biraatiif illee jireenya isaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Isaan keessaa burqaa bishaan jireenya bara baraatiif burquun ta'a wajjin jedhe. Lakkoofsa 15. Kanarratti dubartittii yaa gooftaa deebi'ee akka hin dheebonnee fi bishaan waraabbachuufis akka ani asin dhufneef bishaan kana maal naa godhe jetteen? Okay, bishaan kana naaf kenni kasheen jedhaattuun hiikaa dhugaa ishee hubattee oduu hin taane iccita ofii ittiin dhofachuu barbaaddeeti. Rakkina ofii ittiin maal gochuu barbaaddeeti? Ittiin dhofachuu barbaaddeeti. Okay, wantichi yoo dhuguma akka xiyyeettu ta'e ana maal na godha jetteen? Na barbaachisa. Sababni isaa silayyuu dhokataa sa'aatii kana maal godhaara waan ta'eef? Deemaara waan ta'eef. Silayyuu waan kanaaf gara bakkeetti baara waan ta'eef amma immoo achitti dhokadhee ejjummaa kiyya yakka kiyya maal godhaadha? Itti fufaadha. Kanarratti dubartittii yaa gooftaa deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan waraabbachuuf akka ani isin dhufnetti bishaan kana maal naa godhe jetteen? Naaf kenni jetteen. Ammallee ijoo ofiitiin hiikkataatti qofa beekaa. Durallee hiikka mataa ofii hiikkatti. Bishaan sii kenna jennaani maal jetteen? Maaliin waraabbattaa? Maaliin buddoksita jetteen? Amma lammaffaa immoo bishaan kanarra namni dheebotu jennaan okay naa kenni. Deebi'ee bishaan kana maal gochuu hin barbaadu waan ta'eef jedhe. Waraabbachuu hin barbaadu kan. Ammas hiikama mataa ofii kenne. Ilaalame rakkina guddaa namaa. Durallee itti ibsuuf yaale hin galleef ammallee kennaa Waaqayyoo dubeette jedhee kennaan kun maalidha jettee waa'ee isaan gaafanne waa'ee inni kennuuf irratti xiyyeeffatte. Adhallee namoonni baay'een eenyutu kennaa nuu kenne irratti xiyyeeffachuu qabna kennaa nuu kenname irratti xiyyeeffachuu dhiifne. Kennaa nuu kenname adda baafannee hubachuu kan nuti dandeenyu isa kennaa kana nuu kenne yoo beekne qofaadha. Fakkeenyaaf Kiristoosiin irratti xiyyeeffachuu qofa osoo hin taane isa Kiristoosiin nuu kenne abbaa irratti maal gochuu qabna? Xiyyeeffannaa addaa gochuu qabna. Yoo abbaa beekne ilma isaa isa nuu kenname gooftaa Kiristoosiin illee maal goona? Hin beekne. Ilma isaa gooftaa Kiristoosiin yoo beekne kennaan nuu kennu hafuura isaallee adda baafnee maal goona? Hin hubanna jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee xiyyeeffannaan kenna isa kennaa nuu kenne irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kennaa nuu kenne irra yoo xiyyeeffanne kennaa nuu kenname saniif illee iddoo addaa kennina. Iddoo addaa kennina. Fakkeenyaaf namni tokko namni jaalallee qabu kennaa jaalalleen isaa inni garaa ofiirraa jaalatu isaa kennitee fi kennaa namoonni biraa laddaa bakkeedha kennaniif kennaa wal fakkaatu illee yoo ta'e iddoo tokkocha kennaafi iddoo tokkocha hin kennuuf iddoon inni kennuuf
abbaa kenneef san beekuu irratti hundaa'eeti jedha jechuudha. Fakkeenyaaf seera kudhaniitiif iddoo guddaa kennuun nu barbaachisa. Garuu dursinee seera kudhaniitiif iddoo guddaa kennuu kenna caalaa dursa akka beekuu qabnu maal inni? Yesuusin qabaachuu isa seera sana nuu kenne maal gochuu qabda jechuudha. Adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Isa wajjin hidhata addaa godhachuu qabna. Waa'ee sanbataa dubbanna yeroo baay'ee bareeda. Waa'ee sanbataa beekuun kenna kan inni faayidaa qabaatu isa sanbata nuu kenne adda baafnee yoo maal goonedha? Yoo beennedha jechuudha. Kanaaf dubartittiin amma ammaatti Kiristoos irratti xiyyeeffannaa ofii godhaa hin jirtu. Amma ammaatti xiyyeeffannaan ishee waan inni sii kennaa jedheen irratti. Silallee budduufoon bishaanii qofa irratti xiyyeeffatte ammallee deebitee deddeebii dadhabbii ofii irraa minimaayiz gochuu ofirratti xiyyeeffatte. Dhadha namoonni lallabdoonni baay'een tajaajiltoonni baay'een waldaa addunyaa guutan waldaa wanti maallaqa godhanii fi tajaajila godhanii fi tajaajila inni humna isinii kenna jedhe isaan immoo maal ofiitti jijjiiratan. Faayidaa dhuunfaa ofiitti jijjiiratan. Wangeelli daldala ta'eera obboloota. Wangeelli suuqii ta'eera. Waldaa dhugaa keenya keessatti iyyuu namoonni wantoota wal dorgomaniif fakkeenyaaf namni jaarsa manaa kadhaa maafan ta'uu dide jedhee wal mormutu irra ture. Wal ta'utu irra ture obboloota ko. In turre sababni isaa iddoo galii godhee waa irratti xiyyeeffatee malee namni inumaayyuu an baadhachuu hin danda'u jedhee namni uf ceepha'u ture. Hadha garuu boordii keessan maaf nan fillee mana hidhaatti wal naqa namni. Maaf kana nagoote aadimaa waliin mura namni. Sababni isaa eddicha iddoo biraa waan godheef namni. Argitanii eddicha iddoo biraa waan godheef. I think kana baay'ee beektu jedhee yaada. Abbaan namoonni manguddoonni especially waan kana keessatti hirmaatan. Okay. Kana irratti dubartittiin yaa gooftaa deebi'ee akka hin dheebonneef bishaan waraabbachuuf akka ani asin dhufnetti bishaan kana maal naa godhe naaf kenna. Kennaa Waaqayyo siif kenna jedheen kennaa Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos isii kennuu barbaadu. Kennaa Yesuus Kiristoos hafuura ofii isaa irraa isii kennuu barbaadu isheen immoo faayidaa dhuunfaa ofiitiif itti ooluudhaaf gaaffii dhiyeessite. Yesuus immoo dhaqi abbaa manaa kee maal godhe jetteen jedheen. Sababni atini ana si dhufu jedhaattuu fi iccita dhossuu barbaaddutu jira jedheen. Sababni isin sa'aatii jaatti kophaa ofii deemattuuf ejjummaa ishee irraa kan ka'edha. Kanaaf amma haga ammaatti marsaa tokko kennee fi marsaa lammaffaa kennee fi marsaa sadaffaa irratti Kiristoos iccita ishee baase. Haga ammaatti sammuu ishee haguuggee wanta akka dhugaa dubbii isheen hubanne ishee godhaa ture sammuu ishee keessa kan jiru maalidha? Cubbuudha. Hammina. Cubbuun sammuu ishee keessa jiru sun maal godhu obboloota koo jiguu qaba. Iyyaar koo maal ta'uu qaba obboloota koo isaan Israa'eloonni Kanaan galuudhaaf jiguu qaba. Iyyaar koon dun jenne Kanaan keessa seenuu hin danda'amu. Isaanis boqonnaa 59 Waaqayyo kadhata keessa dhaga'u irraa gurri isaa maal hin taane hin duune. Harki isaa maal hin taane jedha hin gabaabbanne. Garuu yakka keessan isaaf isin gidduu maal ta'e jedha. Dubartittiidhaaf Kiristoosiin gidduu wal hubachuu kan ishee dhoggaaru sammuu ishee keessa isa jiru maalidha? Cubbuudha, hammina, ejja. Kanaaf amma Kiristoos marsaa tokko hojjetee hubachiisuu yaaleera. Marsaa lammaffaa ishee hubachiisuuf yaalee sadaffaa irratti iddoo rakkina ishee dhaqee dha'e. Rakkinni ishee dhimma maaliiti? Dhimma ejjummaati. Kanaaf dhaqee abbaa manaa kee maal godhe jedheen? Waan simple language jecha isaa baay'ee salphaa garuu konsekwensiin isaa dubbii baay'ee ulfaataadha. Dhaqii jedheen. Dubartiin deebiftee anuu abbaa manaa hin qabu jetteen. Okay. Yesuus immoo isa abbaa manaa hin qabu jette maal goote jedheen. Baay'eessa dubbatte jedheen. Baay'eessa dubbatte. Dhugama abbaa manaa hin qabdu. Abbaa manaa 5 qabdaa jedheen. Yoo turte yoo ta'e abbaa manaa 5 qabda. Abboota manaa 5 qabda yoo ta'e yoo turte iyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee miti yoo. Kana maal goote jedheen? Kana dhugaa dubbattee ittiin jirti. Kana irratti dubartittiin akka ati raajii taate maal godha jetteen? Nan arga yaa gooftaa jetteen. Sababni ishee amma ammaatti Kiristoosii wajjin akka waliin hubanne kan ishee godhaaru rakkinni jiru rakkina maali? Rakkina keessa isheeti waan buqqisuu maltu buqqisuu dhabuu isheeti. Akka ati raajii taate maal ta'a jetteen?
nan argaa yaa gooftaa jetteen. Abboonni keenya lakkoofsa 20 nan argaa jetteen. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin warri Yihuudotaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagadanu ta'u Yerusaalem keessa hin jiru jettuutti hin jette. Amma xiyyeeffannaan ishee garamii jalqabe jechuudha. Gara ofirratti xiyyeeffachuu hin taane gara eenyuun irratti xiyyeeffachuu jalqabe. Kiristoos irratti xiyyeeffachuu jalqabe. Amma investigeetii isheen kan ishee gochuu jalqaba dhimma ofii cufuu qofa irratti ija ofiitii waa madaalu qofa irratti xiyyeeffatte. Amma immoo ofirraa kaate. Ofirraa kaatee eenyuu irratti xiyyeeffachuu jalqabe. Kiristoos irratti xiyyeeffachuu jalqabe. Dhimma isaa isa gaafachuu jalqabde. Amma dhimma sila waa'ee ofii ija ofiitii waa madaalu hiikkaa ofiitti kennu dhaabde. Amma Kiristoos irratti xiyyeeffatte. Jijjiiramni inni dhugaa isa kana dhobbulo tokko asii jalqaba. Jijjiiramni ishee sarara jalqabe asii jalqabe. Addanaa jalqabe. Isa jalqaba rakkoo ofii qofa irratti xiyyeeffataattu dhimma ofii qofa irratti xiyyeeffataattu amma gaafii isa gaafachuu jalqabde isa irratti xiyyeeffachuu jalqabde. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti maal godhu jettee sagadu. Isin warri Yihuudotaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagadanu ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Yesuus yemmus dubartii nanaa yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na amani jedheen. Na amani. What? Akkuma isin hin jedhe amma xiyyeeffannaan ishee ofirraa ka'ee eenyu irratti xiyyeeffate jenneera. Kiristoos irratti xiyyeeffate gaafii isa gaafachuu jalqabde. Amma inni Yerusaalem jedhus inni gaara kana jedhus kana booda maal hin godhu jetteen? Maal hin godhu jedheen Kiristoos? Hin jiru. Gaara sanitti hin sagadamu, Yerusaalemitti hin sagadamu, yeroo sun dhufa maal na godhu jedheen? Na amanii. Na amani. An dubbiin kun baay'ee keessa kootti bu'e. Kiristoos na amani. Dubbiin itti jedhe dubbii kana. Sababni isaa isheetu isarratti maal godhe waan ta'eef. Isheetu isarra maal ta'e bulo tokko? Xiyyeeffate waan ta'eef. Na amani jedheen. Isin waan hin beeknetti maal gootu jedheen 22 irratti. Isin waan hin beeknetti sagaddu. Nu garuu waan beeknutti sagannaa. Fayyinni Yihuudaa keessaa maal ta'a jedheen? Yihuudoota keessaa dhufa jedheen. Fayyinni Yihuudoota keessaa dhufa jedheen. Dubbiin cimaan addana jiru. Isatti amannu beennaa obboloota koo. Isatti amannu beennaa. Maal jedhe Phaawulos? Isatti amanu beekaa jedhe. Isatti amanu beeka jedhe. Yesuus Kiristoos maal jedhaadha jechuudha? Nu isatti amannu beennaa. Isa beennutti maal goona jedheen? Sagannaa jedheen. Inni Yesuus Kiristoos beeku kan itti sagadani eenyunni? 23. Yeroon itti warri dhugaadhaan sagadan dhuguma sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu maal ta'a jedheen? In dhufa. Inni ammayyuu maal godheera? Okay, amma gaafii wayii isin gaafadha. Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu waadaa galee ture. Isa biraan baana waan ta'eef tokko biraan ba'uun kennan. Hafuurri dhugaa sun gaafa dhufe gara dhugaa hundumaatti maal isin godha jedhe? Okay, Kiristoos gaafa hafuurri dhugaa dhufuu maal jechuu dida asitti ammumayyuu ga'eera maaf jedhe? Ofii isaatti itti himaa jira. Waa'ee isaa itti himaa jira. Interesting. Kanaaf hafuuraaf dhugaa kan jedhame eenyudha jechuudha? Ana jedhaara inni waa blessing it is. Hafuuraaf dhugaa kan jedhame sun kan gubbaatti maal jedhee ture? Kennaa Waaqayyootu beekte jenneeni. Kennaa Waaqayyootu maal goota jedheen? Udu beekte jedheen. Amma communication isaanii deemee dhufee dhumarratti 21 maal godhe jedheen? Naamanii jedheen. 22 irratti mootu nu waan beennu saganna jedheen. Okay. Yeroon itti dhugaadhaaf yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu ammayyuu maal godheera? In dhufa. Inni ammayyuu ga'eera jedheen. Abbaan warra akkasitti isaaf sagadan maal godha? Barbaada. What? Okay. Asirratti tuqaa lama laala. Hafuuraaf dhugaa kan jedhan. Dhugaan eenyudha?
Kristos. Karaan dhugaan jireenya eenyu jedha Kiristoos. Kanaa jedha. Ishi hafuura kan jedhame eenyu inni? Kiristoos Yesuus tokkoffaa Qorontos 15:45 dubbisaame. Tokkoffaa Qorontos 15:45 irratti Addaamni jalqaba maal ta'e jedhama jaan guluun. Nama jiraataa ta'e. Addaamni lammataa hoo? Hafuura jireenya kennu ta'e. Kanaaf asirratti hafuuraaf dhugaallee kan jedhame eenyu inni jechuudha. Kiristoos Yesuusii jechuudha obboloota ko. Kanaafidha Kiristoos yeroon itti warri dhugaadhaaf sagadan hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagadan dhufuuf jira. Inni ammayyuu ga'eera jedhee. Abbaan warra akkasitti sagadan maal godha? Barbaada. Lakkoofsa 24 irratti Waaqayyo hafuura. Waaqayyo hafuura kan jedhame yeroo baay'ee tuqaa kana qofa laallee gara xumuraatti finna. Qayyabannaa kenna kan amma. Waaqayyo maalidha? Hafuura. Warri isaaf sagadan hafuuraaf dhugaadhaan isaaf maal godhu? Sagadu. Sagaduun hin taaf ittiin jedhu. Okay. Waaqayyo hafuura kan jedhu kana yeroo baay'ee namoonni qayyabannaa waliin dubbattee Waaqayyo dubbattee jettu Waaqayyo hafuura jedhanii Waaqayyo qaama hin qabu jedhan. Dhugaa isinii dubbachuudhaaf namootuma gurguddaa waldaa Adventistii Aktuwaalii Pirotestaantii oduu mari'annu Waaqayyo qaama qabaa jennaani Waaqayyo qaama hin qabu jedhan. Qaama akka nu laallu hin qabu jedhan. Eeshi macaan gurguddoon ammoo nama haa humnu akka bifa keenyaatti akkamii jedha. Akka bifa keenyaatti akka maalitti haa humnu jedha. Akka fakkeenya keenyaatti jedha. Kitaabni raajii akkana jedha. Physically, mentally, spiritually. Qaamaan, sammuun, hafuuraan, qulqulluu akka ilma isaatti isaan uume jedha. Baay'ee gaariidha. Tole Waaqayyo maalidha jaasitti? Hafuuraa jedha. Wangeela Yohaannis 3 dubbifnee turre yeroo kaleessa qaban. 3 maal jedha Wangeela Yohaannis 3? Nama foonitti kan dhalate foon. Hafuuratti kan dhalate maalidha jedha? Hafuuraa jedha. Kanaaf nus qaama hin qabnu jechuudha. Gaaffii jalqabaa lammaffaa dhalanneerraa? Eeshi eega lammaffaa dhalanne nuti hafuura jechuudha. Yes. Okay, nuti hafuura jechuun qaama hin qabnu jechuudha ree? No. Waaqayyo hafuura. Hafuurri Waaqayyoodha jechuudha karaa biraati. Mee fakkeenyaaf namni lammaffaa dhalate hafuura. Hafuurri nama lammaffaa dhalate jechuu dandeenya? Hafuura jechuun nama lammaffaa dhalateedha. Akkas jechuun danda'amaa? Hin danda'amu. Waaqayyo hafuura jechuun kan ittiin waaqeffatamu fiizikalii qaama qofaan miti. Hafuuraan isaaf maal godha jechuudha? Saganna jechuudha. Lammaffaa namni hafuura jechuun namni lammaffaa dhalate jijjiiramni isaa waan qaamaan mul'atu qofa miti. Abdiin isaa, kaayyoon isaa waan ijaan maal godhamu qofa miti. Ilaallamu qofa miti. Waan ijaan ilaallamu gararraadha. Karaa biraatiin waaqeffachuu kan danda'uudha. Isteetiin inni jalqabaa namni du'aan jijjiiramee nama lammaffaa ta'eera jechuudha. Kanaaf Addaam hafuura, namni lammaffaa dhalate hafuura, Kiristoos hafuura ta'eera, Waaqayyo abbaan hafuura, ergamoonni illee maalidha jedhama jaallu buluun? Hafuura jedha. Faarsaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7, Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 7 fi akkasumas faarsaa irraallee Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti Ingiliffisaan inumaayyuu maal jedha? Boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti Ingiliffi kallattiidhumaan akkana jedhaayyuu. And of the angels he said, who makes his angels the spirit, and his ministers the flaming fire. Ergamoota ofii hafuura kan godhu jedha. Ibroota boqonnaa 1:7 fi 13:14 waluma faana dubbisuu danda'ama. Faarsaa 400 afur irraallee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo hafuura gaafa jennu Waaqayyo qaama hin qabu jechuu miti. Waaqayyo hafuura jechuun wanti kana jedhee fi hiikkaa ofii kiyyaatti filachuu barbaadeedu hin taane namni hafuura ka jedhullee waan jiruuf. Kiristoos hafuura jireenya kennu ka jedhu waan jiruuf. Kiristoos qaamaan lafarra ture namoonni ture. Qaamaan samii jiramu hin jiru. Jira sababni isaa maal jedheen duuka butotaan akkuma yeroo deemuun argitan kana yeroo deebus akkasuma maal godhan gootu jedheen. Na argitu ergamoonni akka jedhan akkuma yeroo amma inni ol deemu argitan kana yeroo inni deebulle akkasuma maal gootan jedheen argitan. Samiitti mootu madaan harka isaallee isa harka turu caaffanni qulqulluu lafa kaa'a. Eessatti madoofte gaafa jennu mana obboloota tokkotti maal ta'e jedha? Madaa'ee. Madaa kana ijaan argine gammachuun keenya bara baraan jiraata. Mirga abbaasaa ta'e gaafa jennu soba miti.
dhugaan akkuma moo'ee mirga abbaa koo ta'e isinillee ana wajjin teessoo koorra maal gochuu jirtu jedha taa'uuf jirtu jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun waaqayyo hafuura gaafa jedhu waan eenyummaa waaqaa dhoksuudhaaf itti fayyadame miti. Dhibbaa dhibbatti macaafni qulqulluun kiliir godhee kan inni kaayetiin jedhu asirratti wangeela Yohaannis 4:24 irratti abbaan hafuuraa jedhaan. Tokkoffaa Qorontos 15:45 irratti immoo Kiristoos hafuuraa jedhaan. Wangeela Yohaannis 3:6 irratti immoo namni lammaffaa dhalate hafuuraa jedhaan. Faarsaa 404 akkasumas Ibroota 1:7 irratti akkasumas 1:13 irratti 13:14 irratti ergamoonni maalidha jedhaan hafuuraa jedhaan. Hafuurri kun hafuura qulqulluu fi hafuura maalitu jira? Hafuura xuraa'aatu jira. Hafuurri xuraa'aan kan ergama maaliiti? Kan ergamoota xuraa'otaati. Ergamoonni xuraa'onni hafuura xuraa'oo jedhamu. Kan seexanaati jechuudha. Namoonni hafuura kanaan guuttaman illee hafuura maaliin guuttaman jedhama? Hafuura xuraa'aadhaan guuttaman jedhama. Waaqayyo qulqulluudha. Ilmi Waaqayyo qulqulluudha. Hafuurri abbaan ilma isaatii kenne wangeela Yohaannis 3 keessatti maal jenna? Hafuura ofii safara malee ilma isaatiin maal godhe jenna? Kenne. Inni kun hafuura qulqulluudha. 4 keessatti immoo gaafa laallee anarraa ka dhugu jedhe miti Kiristoos. Nummoo Kiristoos inni irraa dhumna jechuudha. Kunillee maal jedhama? Hafuura qulqulluu jedhama. Kanaaf sirna qulqulluu ta'e geggeessu kan abbaan ilmaa kenne kan ilmi nuu kenne hafuura qulqulluudha. Sirna qulqulluudha kun. Sirni xuraa'aan immoo seexana ergamoota seexanaatii fi namoota hafuura seexanaa kana maal taate guuttaman. Kanaaf lafa kana hafuura meeqa jira? Hafuura lamatu jira. Hafuura dhugaa fi hafuura sobaati. Hafuura qulqulluu fi hafuura xuraa'aadha. Kanaaf warra hafuuraaf dhugaadhaan abbaaf sagadu. Warra karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. Maal jedha macaafni qulqulluun Qolaasiyaas 3:17. Qolaasiyaas 3:17 naaf qabadhaa. Akkana jedha. Qolaasiyaas 3:17. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan wanni ittiin isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin maal godhu jedha haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo abbaadhaaf maal godhaa jedha macaafni qulqulluun? Galata galchaa jedha. Galata galchuun sagaduudha jechuudha. Efesoon 5:20 irraallee kanuma argine isin jenna jechuudha. Kanaaf kan sagadamu abbaadhaaf karaa eenyuuti? Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. Abbaanis kadhata keenya kan nu deebisu kennaa keenya hundumaa kan nu kennu karaa eenyuuti? Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun Roomee 8:32 kana dubbiseen xumuraa 8:32 irraa akkana jedha. Waaqayyo ilma isaa utuu mararfatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaa immoo ilma isaa wajjin tola maal nuun godhure jedha. Nuuf hin kennure jedha. Inni kun hafuura qulqulluullee wal qabateeti jechuudha. Sababni isaa Luqaas 11:3 irratti kadhadhaa isiniif kennama dhadhaa isiniif banama jedhee ka'eeti isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu kan beektan yoo ta'e abbaan keessan inni waaqarraa akkamitti caalchisee maal isiniin kennure jedha. Hafuura qulqulluu isiniin kennure jedha. Kanaaf hafuura qulqulluu abbaan karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos akka nurratti dhangalaasu kaleessa illee ilaalleerra isa dhageenyetti akka jiran Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.